kakura watamugenna lulilin bayate bilesa kesate ni karaga irrasida barsa gutara abaya kesate ni karaga irrasida barsa gutara inni banda daba gufta karaga inni banda daba Jesus karagaba galata ilille keti galata ilille ho galata finni keti galata finni ho galata dasen keti galata dasen ho galata ilille keti galata ilille ho galata finni Sinlakisu goftan nanjade himmumati rawati kakun wagayo Kaslas wagafato ado berita te kaslas wagafato nure sajalla 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 kaslas wagafato Jesus Christosin Ijaha godhatu maqaa Yesus Kristoosin ijaha godhatu maqaa Yesus Kristoosin dubbiin kee kun Hallelujah 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 Jesus hallelujah Jesus hallelujah siif hin danda'ama gooftaa ijoollee kee dibdee kaasuun siif hin danda'ama yaa Waaqayyo maqaa Yesus Kristoosin lapheen saba keetii haa qophaa'u maqaa Yesus Kristoosin dibata kanaan dibamanii ba'uudhaaf maqaa gooftaa Yesus Kristoosin laphee saba keetii ati qopheessi. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Harka kee gidduu keenya jiruuf galanni siif haa ta'u. Hafuura kee gidduu keenyatti dhangala'aa jiruuf galanni siif haa ta'u. Dibata kee iddoo kana jiruuf galanni siif haa ta'u. Ayyaana kee iddoo kana jiruuf galanni siif haa ta'u. Si galateeffanna gooftaa. Si galateeffanna yaa Waaqayyo maqaan kee haa eebbifamu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Afaan keessan saaqqadhaati Waaqayyoon argamuu Waaqayyo dheebodhaame bolottanku. Hallelujah. Har'a na biran darbin. Har'a kottu gara koodha. Hallelujah. Kottu gara mana koo, kottu gara jireenya koo, kottu gara waldaa koo, kottu gara bultoo koo, kottu gara tajaajila koodha. Hallelujah. Yesus darbi karaa mana koodhaame. Hallelujah. Harki Waaqayyo jireenya keenya keessa akka inni darbu, humni Waaqayyo jireenya keenya keessa akka darbu. Hallelujah. Waaqayyo akka addaatti akka inni gara keenya dhufuuf Waaqayyoon kadhanna. Hallelujah. Akka kaleessaa miti, akkan kana dura shaakale miti, akka addaatti gara koo kottu. Akka addaatti jireenya koo keessa darbi, akka addaatti yaa Waaqayyo ati gara koo kottu jedhame. Hallelujah. Dheebuu keenya barbaada Waaqayyo. Dheebuu keenya irratti hojii hojjeta. Hallelujah. Barbaadannaa keenya keessatti hojii hojjeta. Amma nuyi dheebonne dhunna obbolootan ko nam tokko ammuma dheebote dhuga. Nam tokko ammuma dheebote dhuga. Hallelujah. Namni baay'ee dheebote baay'ee dhuga. Namni baay'ee barbaaddate baay'ee argata. Namni baay'ee fiige baay'ee argata obbolootan ko. Hallelujah. Dheebuu keessan fuula Waaqayyo duratti argisiisa.
dheebuu keessan fuula isaa duratti argisiisa. Haleluuyaa. Dheebuu keenya irratti Waaqayyo roobsa. Dheebuu keenya laalee Waaqayyo mincii nuu bana. Haleluuyaa. Burqaa bana Waaqayyo, burqaa dhoosa. Haleluuyaa. Dheebuu keenya laalee Waaqayyo burqaa dhoosa obboloottan ko. Haleluuyaa. Yesus. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesus. Waamame Waaqayyoon. Haleluuyaa. Kottu gara koo jedhame. Me gara jireenya keessaniitti waammadhaa. Kottu gara koo. Gooftaa gara koo kottu. Gara koo kottu. Afuuricha narratti dhangalaasi jedhame. Haleluuyaa. Afuura isa adda nama godhu kana. Afuura isa adda nama godhe wangeela nama dubbachiisu. Afuura isa adda nama godhe dubbii isaa nama dubbachiisu. Haleluuyaa. Ergamoonni eddi afuurri Waaqayyo isaanirra bu'ee booddeedha. Kana isaan afuura sanaan guutamanii dubbii Waaqayyo dubbachuu jalqaban. Isa duramma Phexros akkas jedhe, namicha kana anuu hin beeku jedhe. Isatti jettu kanayyuu anuu hin beeku jedhe. Garuu eddi afuuricha fudhatee booddee akkas jedhe. Eddi afuura sanaan guutame, eddi afuurri sun isarra bu'ee booddee isa sin dabarsitanii laattan, isa sin awwaaltan, isa sin fanniftan, isuma ilma Waaqayyoo isa ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhe. Haleluuyaa. Afuurichi yommuu dhufu nama geeddara, bakka namaa geeddara. Haleluuyaa. Afuurri kun maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a nurra haa dhufu. Afuurri kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a nurra haa dhufu. Afuurri kun maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin har'a jireenya keenya irra haa dhufu. Haleluuyaa. Yesuus. Haleluuyaa Yesuus. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus. Haleluuyaa. 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 Haleluuyaa Yesuus. Oh Ramas kela bagalamash. She parama mama mama mama. Yesus afuura Waaqayyo si galateeffanna. Humna Waaqayyo si galateeffanna. Harka Waaqayyo si galateeffanna. Haleluuyaa. She ramama. Haleluuyaa Yesus. Galanni 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 siif haa ta'u Gooftaa. Haleluuyaa. Dibata kee waan gidduu keenyatti dhangalaafteef galanni siif haa ta'u. Haleluuyaa. 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 Haleluuyaa Yesus. Say shi ramamama. Haleluuyaa Yesus. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesus. 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 Haleluuyaa. Uramas kela bagalama sharida bagala bora bagalama yarida bagala bora bagalama yaruda bagala bora bagai. Hallelujah. 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 Ulfatu Yesus. Waaqessina Waaqa keenya, Waaqayyo Gooftaa maccaa hundumaa ol jiru. Gooftaa keenya, mootii keenya. Afuura keenya gara Gooftaatti ol fudhannee hundumti keenya Waaqayyoon waaqessina akka nuuf mijateetti. Waaqayyo warra dhugaaf afuuraan isa waaqessan barbaada waan ta'eef keessa keenya isa fayyeen afuura keenya isa fayye isa haaraa ta'e uumama haaraa ta'e uumame afuura keenya saafurri qulqulluu keessa dhufee buufatu sanaan Waaqayyoon hin waaqeffanna afuuraan gara teessoo ulfina isaatti ol deemne Gooftaa keenya isa ulfinaan jiru mootii keenya isa mo'ee jiru
waaqayyo gooftaa maccas hundumaa harka isaatti qabatee jiru aangoon tokkollee isaa ol isa hin jirre aangoon hundumtuu ulfinni hundumtuu guddummaan hundumtuu harka isaa isa jiru waaqayyo waaqa keenya hin waaqessina hojii fayyisuusaa hojiin ilmaan namootaaf godhe hojiin tokkoon keenyaaf hojjete karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa yaadachaa waaqayyoon hin waaqeffanna. Jesus ojinke nadurando kato ultura kocha chinapu mage marakondo mananaja anojana lake otumara rufate nubena hati nanafta Jesus ojinke nadurando kato ulura kocha ojina pamake barakoma nanaja anojana lake otumara fati ofibera Mutia da do garako narasa ya Jesus ojinke nadurando kato fundura koja ojina pumake barakoma nanaja isipata
ano jaalalake Ya Yesus ojike nadurano kaatu fuldura kojira ojina kumake barakunduma nanaja ipsifata ano jaalalake otumara fate ofike naflate naftauke Dolcerara naftete kapute ulfina kedifte anati mullisu unduma ofsite abukabduturte omatulla kone kankojalchisteta achamin jallisu garumake gota Dolcerara nafjete kapute ulfina kedifte Oksa jaalalake anati mullisu unduma ofsite abokabduturte omatulla kome kankojalchisteta Achamin jallisu garumanke gota narrativa idolcerara nafjete kapute ina kedifte oksajalake anate mullisu unduma ofsite abokabduturte omatulla kome kankojalchisteta achamin jallisu garumanke gota namate bayata safaramu ilmadalamu mirangamu hojinke samonaloli checharasi imamen namo waenge safaramu ilmadalamu mirangamu hojinke samonaloli checharasi imamen namo waenge safaramu ilmadalamu mirangamu hojinke samonaloli checharasi imamen namo waenge safaramu ilmadalamu mirangamu hojinke samonaloli checharasi imamen namo waenge safaramu ilmadalamu mirangamu hojinke samonaloli checharasi imamen namo waenge namablu pusakalat adonagare jalaladuka aka Yesus tajat hallelujah namablu pusakalat Hallelujah.
ኢየሱስ ሃሌሉያ Tena fide markike bola dua kesa Jure naminanga pane jirenya fokisa Bayate mele narati kamjere kamisa Majene yo farse karakona chisa Siole itate na fude magike bola doa kesa Dohom tunjure ferrinanga fane jirenya fokisa Olge merati Kamjene kamisa Majene oase Garagora chisaba Abba jene suamu Abba tate argante Hara jene suamu Haras tate argante Malanjena Jesus, go Suamo Anastante Argante Malanjera Malanjera Jesus Eros Jalada Malanjera
galchane goftako sirrato amane dibeko sirratano kate bako situna mafkena sikabatu qabi kabana surab sebofaka situna mafkena sikabatu qabi kabana surab sebofaka situna mafkena sikabatu qabi kabana surab sebofaka situna mafkena sikabatu qabi kabana Jerame Kesiko aragalfate Kesiko Me waaqayyoon waaqeffadhaa galgala kana mee Hallelujah Yesuus Kesiko aragalfate Kesiko aragalfate Hey Yesuus Kesiko aragalfate Kesiko aragalfate Jiro Yesuus Hallelujah Kesiko aragalfate Hallelujah Kesiko aragalfate bokota Kesiko aragalfate bokota ኢየሱስ ገለኒ ሲፍታ ጎፍታ ኡልፍኒ ሲፍታ ሀርከ ርኩቱ ሲፍታ ኢልለ ሲፍታ ኢየሱስ ሃሌሉያ ጅራ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሜልፍኒ ትጥና ተጎፍታ ከናፍ ሀርከ ከሰኒ መ ሃሌሉያ 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 ኡልፍኒ ጎፍታ ራፈተው Meenam bukkee keessan jiruun inni si caale mo'ameedhaani mee inni si caale mo'ameeraadhaani hallelujah Yesuusiif galannaa ta'u rakkinni kee mo'ameeraadhaani hallelujah
ግድራን ከሞአሜራዳኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ harkini gooftaadhaaf ulfina kennume say jira yesus waaqeffamuun isaaf ta'a gara galgala kana haleluyaa say isan jaale mo'ame isan jaale Esana chale moame, esana chale me, esana chale moame, esana chale, esana chale moame, esana chale. Ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame. Ennom nana chale moame, esana chale moame, esana chale moame, esana chale me, esana chale moame, esana chale moame, esana chale. Ennom nana chale moame, har ki kesan lagawe? Nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, himmoame. Himmoame, 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 himmoame. Esana chale moame, esana chale. Esana chale moame, esana chale moame, esana chale moame, esana chale, esana chale moame, esana chale. Ennom nana chale moame, mejarame. Ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame. Himmoame, 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 himmoame. Himmoame, 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 himmoame. Esana chale moame, esana chale, esana chale moame, esana chale, esana chale tume, esana chale moame, esana chale. Esana chale moame, esana chale. Ennom nana chale, har ke kesan me? Ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame, ennom nana chale moame. Himmoame, 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 himmoame. Himmoame, himmoame, himmoame. Fajimo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Himmoame, 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 himmoame. Fajimo ichako, Jesus ko. Fajimo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Conformo ichako, Jesus ko. Kalesamo enderbe, harrafe siyato, morite somato. Kalesamo enderbe,
har'aaf si yaada'u boriif somaan ta'u jireenya gaarii si qofaan namaaf kenna ani si malee baree mootii nagaaf qabbana 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 kaleessa moo'ee darbee har'aaf si yaada'u boriif somaan ta'u kaleessa moo'ee darbee har'aaf si yaada'u boriif somaan ta'u jireenya gaarii si qofaan namaaf kenna ani si malee baree mootii nagaaf qabbana 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 kaleessa moo'ee darbee har'aaf si yaada'u boriif somaan ta'u kaleessa moo'ee darbee har'aaf somaan ta'u jireenya gaarii si qofaan namaaf kenna ani si malee baree mootii nagaaf qabbana 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 ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaan na jiraachisa fayyaa koota forrisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaan na jiraachisa abbaa koota forrisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaan na jiraachisa fayyaa koota forrisa ataamitanisa isaatu na guddisa fayyaa kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa ataamitanisa isaan na jiraachisa fayyaa koota forrisa ataamitanisa isaatu na guddisa humna kooti humnisa uftaata yame akka daabarroo jaloota wajee waliin agarroo noofeddoo akka daabarroo jaloota wajee waliin agarroo noofeddoo godhuu saalidoo walaa kan keenya kana Yesuustu caala 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 gooftaatti yame akka daabaroo jaloota wajee waliin agarroo noofeddoo godhuu saalidoo walaa kan keenya kana gooftaatti yame akka daabarroo diinota wajee waliin agarroo noofeddoo godhuu saalidoo walaa kan keenya kana Nayyama kan keenya kana Yesuustu caala 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 kakkajeelchi toora koo hiikkaane sibiila koo kakkajeelchi toora koo hiikkaane sibiila koo kakkajeelchi toora koo hiikkaane sibiila koo karrii balbalaa kotiisa seetu akkamiin dhufee gomataan namaa na'ee gosana karaatti cufee olaa gamasiif jechuurra darbee ta'ee boonni koo
Shomando Gambeni, Ganasa Jipsari, Tolawatako. Wakaya to do, but Motafari Kabachisa, Ishani la Karose, and Yoskaratangisa. Wakaya to do, but Motafari Kabachisa, Ishani la Karose, and Yoskaratangisa. Wakaya to do, but Motafari Kabachisa, Ishani la Karose, and Yoskaratangisa. Kekese, Aranage, Melekse, Arkanava, Kekese, Hallelujah. Jesus Christos barabarani goftara. Lenchi Yuda barabarani goftara. Inni duomo eke barabarani goftara. Inni ojidina diga Jesus goftara. Hallelujah. Goftani sina ibistan dultkis. Magake amu kundi nutresa enu kenite enu do
raawwatai maqaa kee yaamu hundinuu dureessa maqaa kee yaamu hundinuu dureessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Afurri Waaqayyoo gidduu keenya jira. Waaqayyoo nu gidduu jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mee harka keessa walitti rukutaa ililleef galataan Waaqayyoof galata dhiyeessaa. Hallelujah. Afura Waaqayyootu akkas nama godha. Afura Waaqayyootu nama shubbisiisa. Afura Waaqayyootu nama utaalchisa, nama burraaqsisa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoon hin galateeffanna. Ammas itti fufnee kennaa keenyaan Waaqayyoon galateeffannaa, Waaqayyoof aarsaa dhiyeessina. Gooftaa amanamaa Waaqa bara baraa ulaa bantii Waaqaa nurratti bantee gidduu keenyatti waan olol jetteef waan ulfaatteef maqaan kee bara baraan haa eebbifamu. Yaa Waaqayyoo waa'ee garee waaqeffachiistotaaf, waa'ee waldaa kanaaf, waa'ee amantoota waldaa kanaaf, waa'ee ulfina keef afuura kee gidduu keenyatti socho'aa jiruuf galanniif ulfinni bara baraan siif haa ta'u. Ati Waaqa keenya, ati oolchaa keenya, ati da'oo keenya yaa Waaqayyo Gooftaa, nuyis ololsi qabna, nuyis galata siif inneerra. Maqaa Yesuusiin galatni ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Ilaa amma immoo yaa Waaqayyo Gooftaa kennaa keenyaan si waaqeffanna. Sati nuuf laatterra, sati fayyaa nuuf laatterra, sati nagaa nuuf laatterra, sati hojii nuuf laatterra. Isarraa yaa Waaqayyo Gooftaa gara mana keetitti hiixanna. Innis babal'ina hojii wangeela keetiif akka ta'u, innis warra dadhaban akka qaqqabuuf, innis warra badan akka barbaaduuf, innis yaa Waaqayyo nyaanni mana kee keessatti akka ta'uuf, isa kanaaf qabannee fuula kee duratti dhiyaanneerra. Maqaa Yesuus Kiristoosin waan nu goote hundumaaf galanni ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Gooftaa ilaa amma warri hiixatan maqaa Yesuus Kiristoosin jireenyi isaanii haa eebbifamu. Manni isaanii haa eebbifamu. Tajaajilli isaanii haa eebbifamu. Hiixachuudhaaf yaadanii keessa isaaniitti utuu barbaadanii garuu harka isaanii irraa kan dhaban maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosin balballi hojii jireenya isaanii irratti haa banamu. Isa kana waan gootuuf galanni ulfinni siif haa ta'u. Horii walitti qabamu kunis babal'ina hojii keetiif ulfinni kee qofaan kan itti mul'atu haa ta'u. Hunduma keenya nu gargaari. Sagantaa kana boodaa irratti isa ulfaadhu hafuurri kee nu naa gaggeessu. Tokko tokko keenya wajjin ta'i. Mana kana dabarsinee sitti kennineerra. Tajaajila kana booda ta'u dabarsinee sitti kennineerra. Faarfannaa kana booda ta'u. Sagalee dubbii kee kana booda ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin ati duwwaan to'adhu. Hafuurri hamaan gabbaa jedhu. Kana hundumaa waan gootuuf ati eebbifami. Maqaa Yesuusiin ameen. Maqaa kee yaamu hundinuu dureessa. Maqaa kee yaamu hundinuu dureessa. Maqaa kee Gotan garagalche, wakina ya mugalme
kaleessaatiin deebi'u karaa kaleessaatiin deebi'u argaa kaleessaatiin deebi'u argaa kaleessaatiin deebi'u karaa kaleessaatiin deebi'u. Hafuurri Waaqayyoo yoo nama gidduu jiraate malee jireenyi namaa hin jijjiiramu. Ka'umsi jijjiirama hundumaa hafuura Waaqayyooti. Ameen. Yaaluun hin danda'ama. Yaaluun hin danda'ama garuu jijjiiramni hin jiru. Hafuurri Waaqayyoo garuu ka'umsa jijjiirama hundumaa, ka'umsa geeddarama hundumaati. Maqaan Waaqayyoo keenyaa kan eebbifamee ta'u. Waaqayyo isa nama geeddaruu danda'u, Waaqayyo isa nama jijjiiruu danda'u dura jira. Haaleluyyaa. Yesuus gooftaadha. Hafuurri Waaqayyoo gidduu keenya jira. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifamee ta'u. Kanatu nama gammachiisa. Bakka isin 2 fi 3 taatanii maqaa kootii walitti qabamtanitti anichitti isin gidduutti hin argamaa jedhe gooftaan. Inni seenaa geeddaruu danda'u gooftaan nu gidduu jira. Inni hidhaadhi hiikuu danda'u gooftaan gidduu keenya jira. Dubbii dhugaan dubbataa jira yookaan jireenya keenya kakaasuudhaaf miti sagalee Waaqayyoon dubbataa jira. Haaleluyyaa. Mee Waaqayyo sana gidduu jiru kana waaqeffanna. Guddina isaa yaadaatu waaqeffanna. Hafuura waaqeffannaa keessa taane akka hafuura keessan Waaqayyo wajjin wal quunnamsiisaatii haala hundumaa irratti gooftaa ta'uu isaa yaadata. Waaqayyo eenyu akki kee jenneetu guddina Waaqayyo labsina. Haala keessa jirru guddina isaa yaadina. Haala keessa jirtan jabeenya isaa yaadina. Waaqayyo keenya guddaadha. Ameen. Hallelujah. Seenaa macaafa qulqulluu keessaa kan hundumti keessan beektanii garaagarummaan Daawitiif Saa'ol waan tokko ture. Garaagarummaan Daawitiif Saa'ol. Yeroo Saa'olii fi loltoonni warri kaanii jabina Gooliyaadiin ilaalanii Daawit garuu jabina Waaqayyoo ilaala ture. Akkuma jirutti dhiise jechuudha. Wanti isaan jedhan sun dhugaa ture. Waa'ee Gooliyaadiif lolatti guddachuun isaa dhugaa ture. Hojjaan dheerachuun isaa dhugaadhuma ture. Garuu guddina Waaqayyootu caala jedhe Daawit. Haala keenya hundumaa irratti har'as Waaqayyo guddaadha. Ameen. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Waaqayyo eenyu akki kee 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 Imamenumu waenke samunama gararada kanke samunama gararada kanke samunama gararada kanke gudnke Imamenumu waenke samunama gararada kanke samunama gararada kanke
Samunama gararada kanke gudinke Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Jirani me Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Wakefadami wakayo Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Wakayo enyo kike Hima menumu wa enke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke gudinke Hima menumu wa enke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke gudinke Himame numu wa enke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke Samunama gararada kanke gudinke Hallelujah Hallelujah Oh yes. Wakefadame wakayo Moti wakam lafa sidabana goda kanmone jirato gutum adunya da Barafaro tati kanabate afu guftako sumaduada Moti wakam lafa sidabana goda kanmoe jirato gutum adunya da Hallelujah Barafaro tati kanabate afu guftako sumaduada Wayada ke gota ango farka kabda ijaruf diguda fis sirga morto nunda Omni ken muduku mogole silafo uguma nunda latada Moti wakam lafa sidabana goda kanabate afu tum adunya da Hallelujah Baravaro tati kanabate afu guftako sumaduada Moti wakam lafa sidabana goda kan moe jirato gutum adunya da Hallelujah Baravaro tati kanabate afu guftako sumaduada Wayada ke gota ango farka kabda ijaruf diguda fes sirka morto nunda Omni ken muduku mogolen silafo tumanunda ratada Hallelujah Abayatu all fenisif tesoke amarsu guftako galaniko Abayatu all fenisif
teessoo kee amarsuu gooftaa koo. Haa baay'atu ulfinni siif teessoo kee amarsuu gooftaa koo galanni koo. Haa baay'atu haleluuyaa ulfinni siif teessoo kee amarsuu gooftaa koo. Seeti yaratini gooftaa galanni. Seeti yaratini Yesuus ulfinni. Ati dinqiidha addaa homtuu siin fakkaatu jilboon hundumtuu kanaaf siif jilbeenfatu. Ati dinqiidha addaa homtuu siin fakkaatu jilboon hundumtuu kanaaf kan si jilbeenfatu. Himaa meenumu waa'een kee sammuu nama gararraadha kan kee. Sammuu nama gararraadha kan kee. Sammuu nama gararraadha kan kee guddinni kee. Himaa meenumu waa'een kee sammuu nama gararraadha kan kee. Sammuu nama gararraadha kan kee. Sammuu nama gararraadha kan kee guddinni kee. Ulfinaan ol jette kan jirtu teessoorra aboo harka keetiin inni sochooftu mara. Barri mootummaa kee gooftaadhaan gaanalaa ati morkataan qabdu situ hunda cala. Haleluuyaa 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 haleluuyaa. Ulfinaan ol jette kan jirtu teessoorra aboo harka keetiin inni sochooftu mara. Barri mootummaa kee gooftaadhaan gaanalaa ati morkataan qabdu situ hunda cala. Haleluuyaa 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 haleluuyaa. Haa baay'atu ulfinni siif teessoo kee amarsuu gooftaa koo galanni koo. Haa baay'atu ulfinni siif teessoo kee amarsuu gooftaa koo. Haleluuyaa. Waaqayyo keenya guddaadha. Kan akka Waaqayyo keenyaan jiru. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos guddaadha. Haleluuyaa. Ittuma fufnee walii wajjiniin Waaqayyoon waaqeffannaa. Sagalee Waaqayyoo irraa iddoo tokko dubbisa macaafa Isaayyaas raajii Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irra jiru. Mucaan nuuf dhalateera jedha. Ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaatii gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa Dinqii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Barbaraa, Hangafa Nagaa in jedhama jedha. Maqaan Waaqayyo keenyaa kan eebbifamee ta'u. Gooftaan Yesuus immoo akkas jedhe, nagaan ani isiniif kennu nagaa biyya lafaa isiniif laattu miti jedhe. Yesuus Kiristoos hangafa nagaati. Ameen. Hangafa nagaa Yesuusee burqaa jireenyaa jennee walii wajjiniin faarfanna. Ameen. Nagaa kan argachuuf namni wanti inni hin goone jiru boloota qola kana beektu sinna caala. Nagaa argachuudhaaf nagaan garuu Kiristoos keessa jira. Ameen. Nagaan eenyu keessa jira? Yesuus Kiristoos keessa jira. Maaliif? Hangafa nagaa jedhee cufee kaa'e macaafi qulqulluun. Nagaan Kiristoosiin ala hin jiru. Haleluuyaa. Haleluuyaa.
Hafuuruma waaqeffannaa keessa taanee akka isin mijattitti waaqeffadhaa Waaqayyoon. Hallelujah. 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 Hangafa nagaa Yesuusee burqaa jireenya sirratti of gattee boqottee hafuurri keenya nurratti moonee karoorreef yaadne ammeenya siddaawotee nu oolchee kanaaf si jajna jenne haleluuyaa. Hangafa nagaa Yesuusee burqaa jireenya sirratti of gatteetu boqottee hafuurri keenya nurratti moonee karoorreef yaadne ammeenya siddaawotee nu oolchee kanaaf si jajna jenne haleluuyaa. Haleluuyaa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hangafa nagaa Yesuusee burqaa jireenya sirratti of gatteetu boqottee hafuurri keenya nurratti moonee karoorreef yaadne ammeenya siddaawotee nu oolchee kanaaf si jajna jenne haleluuyaa. 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 Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, hallelujah. Hangafa nagaa Yesuusee burqaa jireenya sirratti of gatteetu boqottee hafuurri keenya nurratti moonee karoorreef yaadne ammeenya siddaawotee nu oolchee kanaaf si jajna jenne haleluuyaa. 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 Oh, haleluuyaa. 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 Haleluuyaa jedhame. Haleluuyaa. 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 Sinabdiidhaan eegganne hiyyellaane gargaarsaaf sin waammanne sin qaanofne fayyisuu kee argeera iji keenya kanaaf jechuun walgeenye sidha guddaa si guddaanii guddaarra caalu si jabaanii jabaarra caalu sinumtinuu madaalu si guddaanii guddaarra caalu si jabaanii jabaarra caalu sinumtinuu madaalu sinumtinuu madaalu sinumtinuu madaalu sinumtinuu madaalu sinumtinuu madaalu. Hallelujah. 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 Harka keessaniin mee Hallelujah. Oh, waaqeffadha Waaqayyoon. Hallelujah. Hallelujah. Yoo faarfatameef maaliree kanarraa yoo faarfatameef maaliree kanarraa yoo faarfatameef maaliree kanarraa yoo faarfatameef maaliree kanarraa itti xinnaata kun hundoo itti xinnaata kun hundoo itti xinnaata
kunundo ettenata kunundo ettenata yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata hallelujah 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 oh hallelujah oh hallelujah hallelujah Goftaf galatan kaba goftaf galatan kaba goftaf galatan kaba goftaf galatan kaba goftaf galata anisaf galatan kaba anisaf galatan kaba anisaf galata hallelujah 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 yeah hallelujah oh hallelujah hallelujah yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara yo farfatamef malere kanara ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata kunundo ettenata hallelujah hallelujah Jesus hallelujah 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 oh hallelujah Jesus hallelujah 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 galata 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 sinjana galata birafur kan kamnu wanselamnu gofta galata galata sinjana galata birafur kan kamnu wanselamnu gofta kanu tarka kamnu arsa galatate kan qabanne dhufne weddu farfannati eye kan qabanne dhufne weddu farfannati kanu tarka kamnu arsa galatate kan qabanne dhufne yesus weddu farfannati weddu galatate galata 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 sinjana galata rafar kan kamno kanselan gofta hallelujah 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 ulfatu male yesus jalale malatu tufasana banuf kamale enyu semale ulfatu male yesus jalale malatu tufasana banuf kamale enyu semale hallelujah angafanaga yesus burqa jirenya sirratof gachetu boqote afurni kenya nurratin mone karore vyani amenya sedawote nolche kanaf sijajna janna hallelujah 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 gargaarsi gooftaa ko hedduu danarraa
ulfina isaatiif shubbiseen faarsaa guute manni koo oolmaa isaatiin baruma baraan haa ta'u ulfinni 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 gargaarsi gooftaa koo hedduudhaan irraa ulfina isaatiif shubbiseen faarsaa guute golli koo oolmaa isaatiin baruma baraan haa ta'u ulfinni 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 hallelujah 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 ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ከሌሰ ሰረስ በርበራን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ሃሌሉያ ከነከ ዋቀዮ እንጅሩ ኖራ ጎፍታን ስናይብሱ አርዳ ከሌሳት እንደቢዩ ከራ ከሌሳት እንደቢዩ አርዳ ከሌሳት እንደቢዩ ከራን ከሌሳ ቦቀባ ከራን ከሌሳ ኦዱ ቀባ ከራን ከሌሳ ሀሚ ቀባ ከራን ከሌሳ ሀሜነ ቀባ ከራን ከሌሳ ኦዱ waa'ee hafuura qulqulluu baraa irraa torban irraa kennaa hafuurri qulqulluun kennu dhimmaa barbaadaa isa Phaawulos jedhe keessumatti iyyuu muraajii dubbachuudhaaf isan jedhe walii wajjiniin ilaallee turre cirraa kaafnee waa'ee kennaa hafuura qulqulluu torban kana nama meeqatu dhimmee barbaadaa akka ture hin beekuan kennaani isinii kennamuun irra jiru utuu isiniin kennamin utuu hin fudhatin yoo haftanii gaarii miti biyyatu miidhama waldaatu miidhama dhaloota isin gidduu jirtantu miidhama dhaloota guddaa gidduu jiran immoo yeroo tokkotu mootiin abjuu abju'ate abjuun isaa immoo jalaa bade ogeessota qabaa kuma biyya kamii beektota qabaa qaallonniif mooraaltuun immoo itti dabalamanii iyyuu jiru xibaartonni itti naanna'anii jiru yeroo rakkinaafitu horii guddaatti dhangalaasee isaan barsiise xibaaran baru tolchaan bara namni xibaaran bara wanta akkasiis hin barama inni barumsaasaa jira barsiisee kaawwatee na gargaaru jedhee waammatee abjuun abju'adhee abjuun na jalaa badee abjuu koos natti maati hiika isaas natti maal hin danda'amu mootii kun jedhan wanti samii kana gajjallaa jiru waan ati amma itti deebisuu hin danda'u jedhan abjuu kee yoo timte abjuu kee si hiikuu hin dandeenya hiiki isaa nu bira jira waan ati abju'atte abjuu sitti manii abjuu si yaadachiisanii sumayyuu immoo hin yaadachiiftu namichicha malee ufuma abjuu akkasii argite seettanii waan goobsitanii biraa deebitan miti mootii wajjin haasaartu beekaa pirezidaantii wajjin hin miti abjuu na yaadachiiftanii hiika isaa immoo natti himtuu ennaan hin danda'amu kun jedhani egaa erga kana hin dandeenye isin beektota miti hunduma keessa nan fixa lafarraa jedhe labsiin ba'e walgayii cimaa kanarra garuu Daani'eel hin jiru Daani'eel beektota sana keessaa tokko ture walgayii cimaa akkasii walgayii dhibaa akkasii walgayii baay'ee barbaachisaa akkasii irra Daani'eel hin turre ganama gaafa irribaa kaatanii waan isin gorsee darba
iddoo ooluun narra jirutti na ergi har'adha. Hojiidhuma duwwaa yookaan immoo waanuma kalaandarii keessa irra keessan duwwaa karoorsitanii hin bayina. Gidduu lixee iddoo isin dhaquun irra jiru sina keessa Waaqayyo ameen jedha. Walgahii akkasiirraatu hafe Daani'el hin jiru. Garuu labsii dhagee xalaatu isa keessas hin duuta. Maaltu argame jennaani mootii abjuu abjuu sanaaf nama hiiku beektota hundumaa waame nanne no. Yaa akkas ture. Namni kun nabame kanaaf nama hundumaa irratti du'a murteessee itti ol nagalchaananii kaan jedhe. Waaqayyoon taa'ee gaafatee inni ittamoo inni ittodhee gaafatee nanii ka Waaqayyo jennaan naqe miti. Inni ka Waaqayyo kanaadha. Ameen jedhaa kaan. Akka ittiin Waaqayyo keessan beekaa jiran. Inni ka Waaqayyo itti ol nagalchaa yeroo barbaada garuu yeroo gaafata wantichi jilba gaafata wajjin haasa'uu na barbaada. Daani'el si abjuu kan hiikonnaan ni ana miti. Eewutii kareennaan bantii Waaqaa keessa jira tokko waan hundumaa hiikuu kan danda'u. Ani immoo isaa wajjin wal beekaa fira isaatiin jedhe haaleluyyaa. Haasaa isaa beekaa haasaa koo beekaa. Allafarran jira inni bantii Waaqaa keessadha. Nu garuu walii wajjin hojjennaa hidhata hojiiti inni anaan daateetu dhufee hiikaa haaleluyyaa. Sababa Daani'eliif ogeessonni biyya Baabiloon biyyicha keessatti hafan Baabiloon waldhaalotaan guuttee turte sila. Biyya ogeessan qabne biyya maaliiti? Sababa keetiif Ameerikaan akkam banne dhugaan isiniin jedhaman. Sababa keetiif Oromiyaan akkam banne. Sababati Waaqayyo biraa fuudhuu diddeef, sababati Waaqayyoon dhaga'uu diddeef. Yoo Waaqayyoon gaafatte fala biyyaa sitti kenna Waaqayyo. Fala moototaa sitti kenna Waaqayyo. Fala dhalootaa sitti kenna Waaqayyo. Hiika sitti kenna Waaqayyo. Afuura beekumsaatu dhufe Daani'el irratti. Abjuun abjuuta hundumaa fideetti yaa mootii abjuu akkasii abjuutte hiikisaa immoo akkasii. Maqaa Yesuus Kiristoosin isinirraa dhufu. Dhimmaa barbaada ayyaana kana. Kennaa ishee wajjin ilaalle natti fakkaata dheengadda. Kennaa isaan isin barsiisaa jiraan. Kennaa isaan immoo dhimmanii fudhachuun kan keessani. Kennaa sana kan yeroo hafuura qulqulluudha. Namni garuu bira dhaqee hafuura qulqulluu gaafachuun immoo dirqama isaati. Sadii waa mul'isanne kennaa 9 keessaa sadii waa mul'isanne sadii waa dubbatanne sadii immoo waa godhaa jenne. Sadii immoo waa godhaa jenne. Warra waa mul'isan ilaalleerra kennaa beekumsaa jenne. Kennaan beekumsaa waan kanaan duraa fi waan amma ta'aa jirutu agarsiisaa jenne. Kennaan kun immoo konkolaataa qaba raajii yaabbatee yookaan immoo mul'ata yaabbatee yookaan abjuu yaabbatee yookaan immoo ergamaan dhufee namatti himuu danda'an. Isaan kun konkolaataa isaati jenne. Ittaansitee immoo kennaa ogummaa ilaallee kennaan ogummaa immoo waan darbe miti waan ammaas miti waan fuulduratti ta'utu immoo dubbataa jenne. Isa walii wajjiniin ilaallee ittaansinee immoo kennaa afuura gargar baasuu mo'enne akka ittiin jira macaafa qulqulluu keenya. The discerning of the spirit jedha afaan Ingilizii isaatu caalaa ibsa. Inni kuni afuura hamaadhaaf afuura xuraa gargar baasuu miti. Isa kana kennaan beekumsaayyuu addaan hin baasa. Afuura qulqulluu afuura xuraa. Inni kun garuu addunyaa afuuraa sana keessa galanii waan addunyaa afuuraa sana keessatti ta'aa jiru ilaaluudha inneetu walii wajjiniin kaafne isa Museen Waaqayyoon nan arge jedhe sana sanni ulfina keenyatti agarsiise jedhe sana afuura kanaan kennaa kanaan akka ta'e isa Hizqeeli iddoo lafee gogaan keessa bu'an lafee gogaan isin turre Hizqeelis qaamaan achi hin dandeenye manuma isaa keessara afuura sana keessa galee lafee sana keessa dhaqeetu afuura sanaan galeetu ilaalee macca sana argee wantichi garuu waa'ee dhuma Israa'el warra boojuu keessa jiraniitu haasa'aa jira. Waaqayyo akka deebi'ee isaan yaadatu akka isaan mil'atu akka awwaala isaanii banee deebi'ee mootummaa kennuuf haasa'aa jira malee waa'ee dhuma lafee gogaa miti jechuudha. Afuuraan addunyaa sana keessa dhaqanii lixanii ilaalu jenne. Kennaan kun kennaa baay'ee cimaadha. Isa immoo dhaqee naa'oonsaa yeroonni naa'oon Eelsaadhaa yeroonni namicha hangafa waraanaa sana yeroonni goomsu sana achin ture hin jedhu. Mana taa'een argeen jenna. Achin ture afuuraan Hizqeelii afuuraan Elsaa'i iddoo sana ture jechuudha. Inni kun egaa kennaa akkasiiti jenneetu isa kana immoo walii wajjiniin ilaalle ittaansinee kennaa isaa waa hojjetu immoo jalqabne isa keessaa kennaa dinqii hojjechuudha walii wajjin ilaalleerra. Kennaan dinqii hojjechuudha.
uumamarratti waan ta'u keessumatti Museen isanni godhe. Museen kennaa kana baay'ee qaba. Dinqii kurnan inni biyya Gibxitti godhe sun kennaa dinqii gochuuti. Galaana gargar kutuun suni, ulee bofa godhuun suni, dhagaa keessaa bishaan burqisiisuun suni uumamarratti waan ta'u kennaa dinqii godhu akka ta'etu walii wajjiniin ilaalle. Itti fufeenarraa kennaa dhukkubsataa fayyisuun walii wajjin ilaallaa. Isa dura dubbii Waaqayyoo dubbiseen Waaqayyoon walii wajjiniin kadhannaa. Teessanii dhaabattanii faarfataa ooltanii. Roomee boqonnaa 12 yoo baafattan, Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 6-8 dubbisa. Akkas jedha. Akka ayyaana Waaqayyoo isa nuuf kennameetti kennaa garagaraa qabna. Kennaan isaas waan Waaqayyo namatti ibsu dubbachuu yoo ta'e, akka amantichaa wajjin walii galutti dubbachuudha. Kennaan keenya hojiidhaan nama gargaaru yoo ta'e, hojiidhaan nama gargaarutti jabaanna. Barsiisuu yoo ta'e, barsiisatti jabaatu. Kennaan isaa nama gorsuu yoo ta'e, gorsuutti jabaatu. Inni namaaf kennu garaa qulqulluudhaan haa kennu. Inni dura bu'usi dhimmi haa geggeessu. Namni namaa o'usi fuula ifaadhaan haa hojjetu jedheetu dubbata. Kanaanan guduunfa isaarraa kana. Kadhanna Waaqayyoon. Si galateeffannaa yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, waaqarra kan jiraattu gooftaa bara baraa. Akkaataa dinqisiisaatti nu gidduu adeemaa jireenya keenya keessa socho'aa turte. Hafuura qulqulluu ofii keenya keessatti, ofii keenya irratti argaa jirra. Yaa Waaqayyo, bantiin Waaqaa nurratti banameetu jireenya keenya keessatti ija hafuuraatiin waan argamu waan gurguddaa hojjetaa jirta. Maqaa gooftaa keenyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin baraa hamma bara baraatti Waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Tuusi waaqeffannoo lubbuu keenya waan boqochiifteef, utuusi kadhannu yaa Waaqayyo keessa keenya waan qabbaneeffachiifteef, jireenya keenya waan wal'aanteef, na'ummaa keenya waan dhidhiibdeef, gara yaada keessa guutuutti ol nu baasaa, ol nu fuudhaa waan jirtuuf daddabalee Waaqa irratti lafarratti galanni siif haa ta'u. Ammas dubbii kee dhaga'uudhaaf as jirra. Tu dubbii kee dhaga'aa jirru yaa Waaqayyo akka samaatii Qarniloos gubbaatti ta'e hafuurri qulqulluun jireenya namootaa irratti akka inni dhangala'uun barbaada. Tu dubbiin kee dubbatamu iji namootaa banamee yaa Waaqayyo si arguu akka jalqabu, gurri namootaa banamee si dhaga'u akka jalqabu, namoonni kennaa hafuura qulqulluu fudhachuu akka jalqaban yaa Waaqayyo, kennaan dinqii godhu, kennaan dhukkubsataa fayyisu, kennaan beekumsaa, kennaan ogummaan dubbachuu, kennaan hafuura gargar baasu, kennaan afaan haaraa dubbachuu, kennaan afaan haaraa hiikuudha. Yaa Waaqayyo, kennaan raajiidha. Jireenya namootaa keessatti akka dhangala'uun barbaada. Namoonni yaa Waaqayyo kennaa hafuura qulqulluu biraa fudhatanii ittiin dhaloota gidduu jiran akka tajaajilaniif, ittiin yaa Waaqayyo saba gidduu jiran kan akka tajaajilaniif, yaada keessa Waaqarraa lafarratti fiduu akka danda'aniif, mootummaa keetiin dhiibbaa biyya lafarratti fiduu akka danda'aniif, mootummaa seexanaa diiguu akka danda'aniif, har'a namni kun hidhannoo guddaa hidhatee, waraana guddaa, waraana jabaa ta'ee maqaa Kiristoosiin mana kana keessaa gadi haa ba'u. Hafuura Waaqayyo akka tidhachiiftuufan si afeera. Kanaafan dubbii kee barsiisaa jira. Dubbii kee duukaa hojjettaa, dubbii kee duukaa goota. Waraana fuula kee dura taa'ee jiru kana yaa Waaqayyo hidhannoo guutuun hidhachiiftee, humna guutuutti kennitee, yaa Waaqayyo safara diinaa irratti gadhiisuun jaalala kee haa ta'u. Magaalaa kana irratti baasuun, dhaloota kana irratti baasuun maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Jash ekoladia masarra badona matia. Hafuurri qulqulluun Saamsoonin naqee tuttuqa akka ture. Hafuura Waaqayyoo saba fuula kee dura taa'aa jiru kan akka tuttuqu. Hafuura Waaqayyoo warra mana isaanii keessa taa'anii laayif istiriimii nu duukaa jiran kana akka isaan tuttuqtu, akka isaan kakaaftu. Kutata raajotaa gidduu galee nama biraa ta'e jijjiiramee akka raajotaa raajii haasa'utti keesse Saa'ol. Namoonni gooftaa akka nama biraatti jijjiiramanii yaa Waaqayyo waan dur godhuu hin dandeenye kennaa ayyaana guddaa akka argatanitti
mootummaa kee isa badhaadhummaadhaan guute sana keessaa mi'a miidhaginaa namni uffatee akka ba'u maqaa Yesuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Dubbii kee qajeelchee dubbachuudhaaf na gargaari. Wangeelli humnaan hiikamu maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin. Ameen. Kennaa dhukkubsataa fayyisuu. Irra nu taalee natti fakkaata kennaa amantii addaas ilaalleerra torbanarraa. Kennaa amantii addaas ilaalleerra inni har'aa inni kun isa shanaaf isa ja'affaa natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhee kennaa dhukkubsataa fayyisuu. Kennaan dinqii godhuudhaa kan torbanarraa jedhe kakuu haaraa caalaa kakuu moofaa keessattitu argama bal'inaan. Kennaan dhukkubsataa fayyisuu immoo kakuu moofaa caalaa kakuu haaraa keessattitu bal'inaan argama. Tajaajila gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessattis kennaan kuni kennaan dhukkubsataa fayyisuu kuni akkaataa dinqisiisaatti yookaan ajaa'ibsiisaattitu argama tajaajila gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos keessatti. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama soddomaa hamma nama 40 ta'anii dhuunfaatti kallattiidhumaan namoota dhuunfaatiif fayyina godheera. Namoota dhuunfaatiif nama 30 hamma nama 40 ta'an maaliif akkas ta'e yoo jettanii iddoo tokkoffaatti nama 2 yeroo fayyise iddoo tokkoffaatti nama 10 lamxii 10 yeroo inni fayyisetu jira. Lakkoofsaan waan beekamaa jechuudha. Kanaaf 30 hamma 40 kan ga'u kallattiidhaan namoota dhuunfaa yookaan namoota muraasaa fi fayyina gurguddaasaa isaanii godheera. Gara si'a 20 immoo warra achitti argame hunduma isaanii fayyiseera macaafa qulqulluun. Namoota dhukkuba garaagaraatiin qabamanii dhaqan jaama ta'uu danda'u, lamxii ta'uu danda'u, naafa ta'uu danda'u, gooboo ta'uu danda'u, dhukkuba hafuura hamaa ta'uu danda'u, hafuura hamaa qabamanii ta'uu danda'u, waan garaagaraa keessa kan naqanii si'uma tokkicha fayyitaniitu jedhee si'uma tokkicha hunduma isaanii hiikamanii tu sokkan jechuudha. Inni kun immoo macaafa qulqulluu keenya wangeelota arfan keessatti gara si'a 20tu agarra. Tajaajila isaa kanaan waggaa 3 walakkaa kana keessatti gaa tajaajilli dhukkubsataa fayyisuu kuni hojii guddaadhaan akka inni argamaa turetu argina. Yoo fakkeenya barbaachise wangeela Maatiyos boqonnaa 9 irratti dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e fayyise. Dubartii waggaa 12 dhiigni ishee dhangala'e. Luqaas boqonnaa 17 irratti lamxoota 10 yoo feete nu qulleessuu hin dandeessadhanii safara keessa magaalaa keessaa ba'anii isatti dhiyaachuu waan hin dandeenyeef nama gidduu seenuu waan hin dandeenyeef fagoo dhaabatanii warra kadhatan sana fayyiseera. Maatiyos boqonnaa 8 irratti naa'oo hangafa 100 isaa ergee fayyiseera. Wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 kaatanii yoo laaltanii mana sagadaa Qifirnaahom keessatti nama hafuura hamaadhaan qabame tokko fayyiseera. Maatiyos 8 irratti deebitanii yoo laaltanii amaatii Phexrosin fayyiseera. Maatiyos 9 yoo laaltanii namicha dhaqni isaa gar tokko du'e fayyiseera. Maatiyos 12 yoo laaltanii Qifirnaahomitti ammasii nama harki isaa tokko laashee yookaan naafate fayyiseera. Wangeela Luqaas boqonnaa 7 irratti yoo laaltanii ilma dubartittii du'e tokko du'a keessaa kaaseera. Alaazaarinis du'a keessaa kaaseera. Intala Yaayiroosiin du'a keessaa kaaseera. Namoota du'an 3 fayyiseera. Akkasuma wangeela Maatiyos boqonnaa 8 deebitanii yoo laaltanii namoota hafuura hamaadhaan qabaman 2 awwaala keessatti argee isaan fayyiseera. Yoo tarreessitan egaa akkuma kanatti deemuu dandeessu. Teksii iddoo lakkoofsi nama jedhe sun jiru hundumaa bira ga'uu dandeessu. Walumaa galatti kennaan dhukkubsataa fayyisuu kuni jaamaa banuu qaba. Jaamaa banuun akkan torbanarraa jedhee kennaa dinqii godhuuti miti kan jaamaa banu. Kennaa dhukkubsataa fayyisuutu jaamaa bana. Sababiin isaa dhukkubatu jaamse. Duudaa dhageessisuun kennaa dhukkubsataa fayyisuuti malee kennaa dinqii godhuu miti. Nu isa kana walitti qabneetu abalu kennaa dinqii godhuu qaba. Maal hojjeta yoo jedhanii jaamaa banee duudaa dhageessiseen. Kuni kennaa dhukkubsataa fayyisuuti. Beekuun barbaachisaa akka nuyi beeknu barbaada. Malee nuyi fayyuma isaa barbaadna miti garuu beekumsatti baay'ee amana Waaqayyo. Sababii beekumsa dhabeef sabni kun manca'eedha. Beekumsa baay'ee barbaada Waaqayyo. Kanaaf barraa jechuudha sitti. Du'aa kaasuunis kennaa dinqii godhootu hin taane kennaa dhukkubsataa fayyisuutu du'aa kaasa. Sababiin isaa dhukkubatu ajjeese waan ta'eef. Namni kennaan kun humnaan irraan hojjetu
du'aa kaasuu danda'a, lamxii qulleessuu danda'a, seexana baasuu danda'a. Seexana baasuunis kennaa dhukkubsataa fayyisuu keessatti kan inni hidhamee jiru. Seexanni dhukkuba nama baay'ee dhukkubaan dubartiin tokko gooftaatti gaafa geessanii duddisee akka itti goobateera maaltu goobesse yoo itti macaafichi akka jedhutti seexanatu goobesseera. Inni garuu harka isaarra kaayee qajeeli adeemittiin jedheedha. Achumaan fayyiteetu adeemteera. Hafuurri sun hiyyees keessaan baane akkasumattiin irraa sokke jechuudha. Garuu kan goobesse hafuurri hamaan dhukkuba namarratti dhangalaasa. Kanaaf kennaan dhukkubsataa fayyisuudha. Isa kanatu hojjeta. Inni nuyi harka namarra kaawuudhaan dhukkubsatoota fayyifnu aaboo nuyi barreessuni kan amanaa hundumaati. Kan amanaa hundumaati. Inni kun garuu nama hundumaaf kennama miti. Inni immoo namoota waldaa keessa jiran keessaa tokko tokkoof kennama. Kennaadha inni kun. Inni sun garuu aaboo amanaa hundumaati. Kanaaf namni aaboo isaa beekee itti amanu dhukkubsataadha yoo kadhate dhukkubsataan hin fayya. Amantiin namicha kadhatuuf, amantiin namicha fudhatu, amantiin namichi kadhatamuuf garuu baay'ee barbaachisaadha. Amantiin kun lamaan walitti dhufee hojii sana hojjeta. Lammaffaan namumti ofii isaati madaa'uu isaatiin fayyitaniittu jedhamee isa caafamee jiru. Fayyinni koo waggaa 2000 dura xumurame jedhee dhuunfaatti fayyina isaa fudhachuu hin danda'anam. Fayyinni buddeen ijoollee Waaqayyooti jedhe Gooftaan. Dubartiin kanaan sun dhuftee mucaa koo naa fayyisee naannoo fayyisuu hin danda'u maaliif jennaani kun buddeen ijoollee Waaqayyooti fuudhanii saree jalan buusanii ijoolleetu nyaataa kanadha. Kan ijoolleeti kun mirga ijoolleeti malee mirga warra ormaa miti kun jedhe gama keessanitti ce'uuf dhiigi dhangala'utu irra ijoolleen taane isin jedhe kan argachuuf ijoollummaatti dhufuuf dura isin irra warri ijoollee ta'anii fayyinni foonii guutummaatti kan isaaniiti. Fayyinni foonii kan isaaniiti. Kanaaf fayyina keessanii fudhachuu dandeessu. Fayyina keessanii fudhachuu dandeessu. Fayyina ijoollee keessanii fudhachuu dandeessu. Harkarra keessanii ijoollee keessanii yoo kadhattan fayyisuu dandeessu. Inni kun garuu isarraa adda. Kennaadha inni kun immoo walii massinee beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wangeelonni arfanii xiqsii 3779 qaba. Wangeelonni arfan luqqisii yookaan xiqsii 3779 qaba. Waan isin dinqu isa keessaa 727 waa'ee fayyina foonii haasa'a. Luqqisiin 727 waa'ee fayyina foonii haasa'a. Maal jechuudha? Xiqsoota yookaan luqqisii 5 keessaa luqqisiin tokko waa'ee fayyina foonii haasa'a jechuudha. Isin dinqu 5 keessaa tokko waa'ee sanaa haasa'a jechuudha. Waa'een fayyina keetii hin dhiba Waaqayyo. Fayyaa guutuutti akkati jiraattu barbaada Waaqayyo. Dhimma si dhukkubsee si cunqursee itti gammaduuf hin qabu. Abbaan tamiiti abbaan akkasii. Yeroo ijoolleen dhukkubsatan abbaan hin wargamne haati hin wargamne namatti miti. Nama akkasii yoo jiraate nama nagaa miti. Kanaaf fayyuun keenya itti tola Waaqayyo. Kanaaf kennaa kana waldaa kiristaanaatiif kenna. Aaboo amantoonni qaban darbee namni ofii isaatii dhaabatee fudhachuutu danda'u. Namoota aaboo isaanii bira ga'uu dadhabaniif immoo namoota amantii dhabuudhaan rakkataniif immoo kennaan akkasii waldaa keessa akka jiraatu barbaada Waaqayyo. Kennaa akkasii waldaa keessa kaa'eetu ittiin dhukkuba hundumaarraa hiikuu barbaada. Waldaan kennaa kana fudhachuu dhiisuudhaanitu ulfinni kun mana yaalaa keessa gale. Ulfinni kun hospitaalatti gumaa'e. Ulfinni kun achitti deebi'e. Waldaan mana wangeelaa yoo barbaaddes deebisuu dandeessi. Dinqii gurguddaa isaa ta'a hospitaala keessatti jedha miti. Dinqii jechuu diddan malee sababii inni barateef ta'e hin beeku. Dinqii jechuu diddan malee dinqii gurguddaa ta'aara. Isin galee ogummaa isaaniitiin dinqii gurguddaa hojjetaa jiru. Asitti deebi'ee Waaqayyo fayyisee galateeffamee ilillee quufuu barbaada waldaa isaarraa. Hojjetee galateeffamuu barbaada Waaqayyo waldaa isaarraa. Kanaaf ka'aa hirkaa fuudhaa kennaa kan. Kenni jedhaanii Waaqayyoodhaan. Naa kenni jedhaani kennaa waldaadhaaf barbaachisu na keessaa naa kenni hankoo jedhaani naa kennu waan barbaade naa kenni jedhaani waan barbaade haa kennuun garuu nuyi of qopheessuun isa duratti of dhiyeessuun anjira jechuun anjira saba kee tajaajiluudhaaf anjira yoo naan dubbachuu barbaade anjira yoo naan deemuu barbaade anjira
Yoona ergachuu barbaadde an jira. Yoonaan fayyisuu barbaadde an jira. Jedhanii of qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Waan biraatti biizii of hin godhina. Jira jedhaanii Waaqayyoodhaan. Ganama wanti ati barbaaddu jira. Jiraan jedhaanii Waaqayyoodhaan. Anytime jiraan. Hallelujah. Isiitiin tolu jira ittanii himtanii deemu. Iddoo hojiitu hin jiru yoona barbaadde jira. Maatii hojjetu hin jiru yoo ati na barbaadde jiraan. Yoona ergachuu barbaadde jira. Dhimmi har'a hojjetamuun irra jiru mootummaa keef yoo jiraat jiraan. Maaloo jiran akkas ta'a maqaa Yesuusiin. Eewun ergannaa jedhe Waaqayyoota walitti haasa'ama. Maal jira miti hin jedhe Isaayyaas. Isinii galee akka waan namni biraas dhagaa jirutti dob jennaan irratti taal. Colleen kan dhagaa irratti jiraan naanna caalti jedhe. Eewun ergannaa maal jira miti ani jedhe. Akka Ermiyaas wallaalummaadhaan sababan baay'isu. An akkasii yeroo dhuun waaqummaadhuma Waaqayyooyyuu hin barre Ermiyaas. Inni galee. Inni sun garuu jiraan jedhe. An kunooti na ergachuu hin dandeessa. Namni amma Isaayyaas waa'ee Yesuus qixxee Isaayyaasitti namni dubbatan jiru. Dicheelii haasa'e minni haalelluuyaa. Waaqayyo Isaayyaasiin eebbisu. Isinii galee sababiin isaa qophaa'aadha. Waan waggaa 500 haasaa namicha irra taa'e warra kakuu moofaa keessa taa'etu warra kakuu haaraaf hojii hojjeta. Warra kakuu moofaa keessa taa'etu warra seeraa jala taa'etu warra ayyaanaatti waa hima. Isinii galeeraa waan nu argachuuf jennutu achi taa'ee nu hojjeta namichi. Kakuu moofaa keessa taa'ee kakuu haaraa hojjeta. Ni kan kakuu haaraa keessa taa'etu kakuu moofaa barbaada. Waan kakuu haaraa jedhe Phexros waa'ee kakuu haaraa jedhe waa'ee ayyaana kanaa ergamoonnumti Waaqayyooyyuu keessa lixanii baruu barbaadaniidha. Isaanittuu dhoksa. Abeet. Ergamootumattuu dhoksa. Isaanii hungal waa'ee ayyaana kakuu haaraa. Isaanuu biran geenye. Isaanuu baruu barbaadu. Isinii galee namichi kuni waan waggaa 500 achi taa'eetu waan kakuu haaraadhaa lafa naqe. Waa'ee Yesuus Kiristoos. Ayyaanni sun isin irratti dhufu. Kennaani dhukkubsataa fayyisu kanumaan hin darba. Kennaa dubbachuudha. Kennaa ilaaluu fidneerra. Kennaa waa hojjetu fidneerra. Kennaa sadiitu nu hafe. Kennaan sadan kun immoo waa dubbatu. Sadii waa mul'isu. Sadii waa hojjetu. Sadii immoo waa dubbatu. Warri waa dubbatan inni tokko raajiidha. Inni tokko immoo kennaa afaan haaraa dubbachuuti. Afaan hin beekamne hin dubbachuu. Inni tokko immoo kennaa afaan haaraa hiikuuti. Isaan kun warra waa dubbatanidha. Kennoota kana keessaa kennaan raajiidha hin caala. Kennaa kana sadan keessaa. Kennaa kana sadan keessaa kennaan raajii hin caala. Isumanneen gada dubbise sana ergaa Phaawulos qulqulluun warra Qorontosiif ergeessa dura boqonnaa 14 lakkoofsa 2 yoon deebisee dubbise akkas jedha. Namni tokko afaan hin beekamneen yoo dubbatee namni isa hubatu waan hin jirreefi lakkoofsa tokkorraa. Egaa jaalala bira ga'uuf dhimma kennaa garagaraa hafuurri qulqulluun kennu akka argattanii fi caalaatti immoo waan Waaqayyoo isinitti mul'ise akka himtanii fi dhama'a jedha. Warri hiika abbaa gammachiisna marka jira ta'e hin beeku yoo isa qabaattanii raajii dubbachuuf immoo jedha. Afaan Ingilizii isaa warri qabdanis raajii dubbachuudhaaf immoo dhama'a jedha. Dhimma jedheetu dubbata. Kennaan raajii sababii inni cimaa ta'eefan isinitti hima. Boqonnaa 14 lakkoofsa 3 irra jira. Namni waan Waaqayyo isatti mul'isu himu immoo cimsuudhaaf, gorsuudhaaf, jabeessuudhaaf namootatti dubbata. Kanaaf waldaadhaaf barbaachisaadha kennaan kun. Maal godhaa? Maaliif kennamaa?
cimsuudhaaf dhufa. Waldaa cimsaa, waldaa gorsaa, waldaa immoo jajjabeessuudhaafitu dhufa. Namootatti dubbataadha. Namootatti dubbataadha. Kennaan kuni faarfannaa keessa hin darba. Kennaan kuni kadhata keessa hin darba. Kennaan kuni lallaba keessa hin darba. Raajii dubbachuu fi raajii ta'uun garagara. Raajota inni jedhu oofisa sana shanan keessaa oofisi inni lammaffaa raajotadha. Tokkoffaan ergamoota, lammaffaan immoo raajotadha. Namni raajii dubbatu hundumtuu raajii miti. Namni raajii dubbatu hundumtuu raajii miti. Raajii dubbachuun raajii ta'uun maal ta'u akka ta'e yeroo biraan isinitti hima. Waa'ee oofisa shananii yeroo walii wajjin ilaallu. Inni kuni jajjabeessuudhaaf dhufa. Waldaa jajjabeessuudhaaf. Jabaadhaa isiniin jedha Hafuurri Qulqulluun. Hin laafinaa isiniin jedha Hafuurri Qulqulluun. Dhaabbadhaan eegaa isiniin jedha Hafuurri Qulqulluun. Hin sodaatinaa isiniin jedha Hafuurri Qulqulluun. Lolli kun kan kooti itti deemaa jedha Hafuurri Qulqulluun. Inni jedhanii haasa'an kuni raajii isa kana sanuu malaalaa jiruudha. Namoonni akka itti haasa'anii raajii miti isaan kennaa raajii dubbachuudhaa qabu malee. Raajii yeroo jennu namicha abbaadha yookaan namicha yookaan dubartittiidha. Kennaan raajiidha. Raajii yeroo jennu inni oofisi sun jechuudha. Oofisa sana keessatti namoota sanatu waldaadhaaf kenne. Isa kana keessatti immoo kennaa sanatu waldaadhaaf kenne. Garaagarummaa guddaa qaba. Kanaaf jajjabeessuudhaaf dhufa, gorsuudhaaf dhufa. Inni kun gorsuudhaaf dhufa. Maaliif na dagattee? Maaliif na irraanfattee? Maaliif dadhabdee? Maaliif na jalaa laaftee? Maaliif yeroo kee naa kennuu diddee? Maaliif cubbuu wajjin walii galtee? Maaliif karaa koorraa ceetee? Deebi'i karaa kootti siin jedha Waaqayyo jedhanii dubbatan kuni. Inni gorsanii deebisuudha. Namoota gorsuudhaaf dhufa kun. Hafuura gorsaatiin dhufa jechuudha. Jajjabeessee namoota ho'isee kaasuudhaaf dhufa. Cimsuudhaaf dhufa. Cimsi jabaadhu hin laafini. Dhugaa bahi himi wangeela koo namatti si wajjinan jira, si duukaan jira, sin gargaara. Boojuun sitti kenna, sin ceesisa. Ani gara keeti. Hin mo'amtu ati. Inni jedhu kuni cimsuudhaaf dhufa namoonni ciman akka isaan dhaabataniif. Kun amala kennichaati. Amala kennaa raajiiti. Kennaa raajii nu jennu kana. Sadarbii haasa'a taanaan, isa ammaa haasa'a taanaan kennaa beekumsaati. Isa fuulduraa dubbata taanaan kennaa ogummaan dubbachuuti. Garuu cimsuu, jabeessuu, namoota kufan, namoota karaa irraa goran, namoota waan gaarii immoo dagatan isaan kana immoo gorsuu fidaa jira taanaan hafuura raajiiti jechuudha. Inni kuni kennaa raajii jedhama. Kennaan raajii kuni nama hundumaafuu kennamuu hin danda'a. Fakkeenyaaf warri eda nu gidduu turtanii kadhatarra warri turtanidha. Boleessi keenya itti afaanatu dubbataa yerootu waldaa kana keessatti wanta akkasiin ta'a jedhee dubbataa ture. Inni maanni yoo jettanii hafuura raajiiti.